Abdoonni nama qaluu eegaltee jirti. Viidiyoo mucattii kana ilaalle walitti deebina. Ana Aminaa jedhama. Aminaa Abduu Galatuu jedhama. Naasuu irraa waan dubbadhullee wallaalee halkan kaleessaatii kana qaluudhaaf baasanii iddoo qalmaa nageessanii kilaasii wayii seeninaan jedhanii jennaan. Akkuma viidiyoo isii argitanitti araba jalaa baddee makiina jala bulte. Maaliif arabni isii qaluu barbaadde? Sababbiin isii hoo maaliif? Arabni wanni isii qaluu barbaadde fi nasbii mucaa kana baay'ee ulfaataadha. Of eeggannoo cimaa godha. Of eeggannoo cimaa godha. Arabdoonni qaltee kalee namaa baasuu eegaltee jirti. Keessattuu ijoollee haaraa dhufte ejinsoonni immoo jechuudha. Ejinsoonni biyya kanaa immoo mujrima akirarratti. Asha marka fuunni jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha anillee nagaa goote alhamdulillah galata rabbi. Isin akkam jirtu jajjabaattu isin jecha. Akkuma viidiyoo mucaa kana argitan waan baay'ee nama gaddisiisudha. Wallahi baay'ee namatti dhagama. Viidiyoo isii kana yeroo argitanitti miira hamaa keessa nama galcha. Sababni nuti illee odoo biyya ambaa jiraadhe anis akkasuma uf shakka. Isin illee uf shakka. Uf eeggannoo godha. Halkan yeroo bultu balbala qaraqarattu malee hin bulle. Arabdoonni amma bilxummaan isaanii lubbuu keenya gara mallaqaatti jijjiiraa jiran. Kaleen takkittiin hamma bittu beeytan. Takkitti yookiin miiliyoona 5 bituu dandeetti. Maaliif kaleen takkittiin jechuudha. Yookiin doolaara yookiin immoo riyaala. Ijoolleen keenya warroonni afaan hin beekne akkam ta'an. Mucaan kun amma waan itti shakkeessi isii shakkeef fiidee isaan jalaa baate. Warroonni shakkine kootu bakka biraasi geessina, kootu uffata siibina, kootu as keessa seene jedhanii dhugaa rabbii isinii jedha. Mucaa kanatu lubbuu isiitu hin gahin, guyyaa isiitu hin darbin. Barwaan biraa sin godhani marfee si jeesu si waraanani harkaan sin qalan sin gorra'an marfee si jeesu qofa si waraaran. Fakkeenyaaf marfeen tokko gaafa yookiin operaasyoonii nama godhan ruuhii kee dabarsanii deebifti bar doktortoonni marfee akka ati uf hin beekne si waraana. Marfee suni ati uf hin beektu hanga qaama keessan si qalanii waan fudhatan keessaa hodhaasan jechuu hodhanii jedhanitti. Ergesichi booda sa'a 2 booda akkas hafuurisi keessa deebi'uu yaala. Arabdoonni amma immoo bilxummaan isaanii maatii isaanii keessaa yoo nama dhukkuba intala kana keessaa kalee baafachuuf isii qaluuf yaalan. Ijoollee keenya biyyoota arabaa keessa ka jirtan rabbiin isin bira haa jiraatu. Garuu isin uf gattanii jedhina. Arabatti uf hin gatina. Arabatti uf hin kennina. Uf eeggannoo godha. Uf shakkiin jechuun eessa na fiduu hedan bakka hiduu isa bakka amma bar gizee shakkisiisee jira. Maaliif dhugaadha qaama mucaan kun oduu shakkuu baattee hin baatu. Oduu shakkuu baattee jara fiigdee badheen bultu. Otoo makiinaan tokko irra bahe makiina jala bulteetti makiina sun oduu gizee sanitti namichoon dhufee kaasee irra baase nasbeen isii ammallee darbitee jirti. Lubbuu isiittu guyyaa isiittu hin gahin gaaf guyyaan gaatti malee lubbuun namaa hin darbitu. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya waa hunda keessatti uf eeggannoon deema uf eeggannoo godha. Gaaf uf eeggannoo gootan waa hunduyyuu salphaadha. Nagaa jira. Ati nagaan baatee nagaan kasi galchuu rabbii keetii ati irratti immoo rabbi jettee kararra teetten kadhatin jechaa turan rabbi kee jira jettee uf gattee hin taa'in. Yeroo raftullee uf eeggannoo cimaa godha. Bakka siin deemanillee eessa akka siin deeman. Bakka yaadni isaa yaadan bakka ati uf shakkii waa hunda keessatti uf shakkii gochuu qabda jechuudha. Arabni namichi takkatumaan naan jedhe isin fakkaata gizee dura biyya taa'isanitti gaaf mana isee seen ani ergasii mana isee san sodaadhe mana biraa jijjiiradhe yeroo san jechuudha. Mannaan jetti barii abbaan manaa kiyyaa kalee namaatiin jiraata. Kaleen inni jiraatuni namichi jette dhagaa namichi jette. Namichi kalee kan an irraa bite miiliyoona 5 irraa bite. Garuu mootuyyuu namichi an irraa bite nama fayyaa dhabee Ameerikaa keessatti jechuudha. Fayyaa dhabee bakka ergasii doktortoonni du'a isaatti argite. Achumaan namichi kuni ani akkattiin hin du'u kaleen tiyetuun erga naxaa taate hin baasee gurguradha jedhe. Maannaa nyaati namitiin kun isin galee bari namni kenna yoo du'e
kalee isaa qulqulluu kana ittiin du'aa jette na ajaa'ibde ita akkana jedhan giseessan namitti sun nama yaadu wanni isin nama baachiftu gommaa nama baachifti shaantaa asii fuute samii gubbaa si geessisiste anuma takkan dubban gaaf kaanii birumaa baafadhe oo jedhe galgala ganama boo'ee jechuun namitti isaan biratteeni maaliifi halkan manni isii wannaan ala gibbi makkeessa odotoo bakki bultii sarraatanyaa adda abbaan fedhachitu nama ta'u seeni maaltu quba si qaba namitti sun akkasitti biraa ba'e mucaa kanallee amma namoonni dhukkuba kalee isii baasanii kalee yookiin dhirsa isii yookiin ilma isii yookiin intala isiitti galchuufi malee isii akkatti ajjeesuu nedan akkatti isii ajjeesuu nedan rabbiin immoo guyyaan isii immoo hin geenne otoo guyyaan isii ga'e immoo tuyyu guyyaa san harka isaaniitiin baatu guyyaa ruuhin guyyaa rabbiin uume malee hin baatu bar guyyaa rabbiin tokkicha uume malee hin baatu kanaafuu maal isinii dhaama obboleeyyan kiyya biyyoota namaa keessa jirtan anillee isinuma duuka biyya namaa keessa jiraachaa ture isin duuka lafa'aa ture isinuma duuka cinqamaa akkuma isin cinqamta kanatti cinqamaa ture har'a immoo gizeen duriitii fi amma addaan kan nuti taphatee nu nyaachaa jiru ejensii biyya keenyaati ejensiin biyya keenya yeroo rakkadhee achi nagalchaa jedhuun mallaqa fidisinya dhaga barumsa isinii ta'a yeroo ati rakkattee achi galuuf taatu yeroo ati aramni mana keessaa si cinqitu ejensiin biyya keenyallee achitti si cinqa ejensii biyya keenya amma Suudii keessattuu tarkaan fincimaan irratti fudhatamu qaba ijoolleen keenya maaliif hin laallamne maaliif hin to'atamne yeroo isaan rakkatan maaliif mana hin jijjiirreef maaliif biran dhaabbanne erga mana sanii koontiraa erga ji'a 3 darbite sarratanyaan takka mana namaa seentee ji'a 3 gaaf darbite saniin ala wanni isii kafaltu hin jirtu jechuudha bakka biraatti illee dhufanii fudhachuu danda'an dhagaa jaran ejensii namni nuti taphatee reeffa kennallee akka biyyan galle du'a kennallee namni balleessu ejensii biyya keessatti ejensii Itoophiyaa achi keessa jiraatu ka Itoophiyaa keessa jiraatullee walii galanii maallaqa nama tokkorraa birrii 12,000 faa gaafatan birrii tikeetti isii gaafatan birrii taaksii isii maaliif erga isaan akkana dalaganii maaliif nuti baasii keenya baafnee biyya kan san deemna nuti waan hunda ulaagaalee hunda odoo isaan maallaqa akka nyaatan beekan dallaallee hin nyaata ejensiin hin nyaata ejensiin Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru innumaa jechuudha yakkamaan akka isaan jiru kana ka saaxilamu jechuudha kana ka qabamu jechuudha ijoolleen keenya maaliif dhuman ijoolleen keenya maaliif kaleen isaanii ba'a warroonni humna gurguddaa qaban silaa tarkaanfii cimaa irratti fudhatu qaban ijoollee keenya meeqa kamachitti albeen qaluuf dhaabatan garuu rakkatanii ijoolleen mana madaamii jiran yeroo rakkatan biyya isaaniitti galuu hin danda'an kana isiniin jedha obboloota koo hundi keessanuu bakka isin jirtanitti rabbiin isin biraa jiraatu rabbii gaditti immoo isin uf eeggannoo cimaa godhaa yoo isin uf eegdan rabbillee isin haa eegu yoo nuti waa hunda keessatti shakkii godhannee uf eeggannoo cimaa goone wallaahi wanni hunduyyuu laaftudha wanni hunduu ni qajeelti isinin galee wanni hunduu ni qajeelti rabbiin nu haa qajeelchu kanaaf wanni isinin jechuu barbaadu uf eeggannoo cimaa godhaa arabdoonni akka duriitii miti arabdoonni amma mallaqatti lubbuu keenya jijjiiraa jirti lubbuu teenya qaaliin argamne tan isaan immoo akkuma safaata xiilakinu haq xurii kottee kana jalaatti hin dabalaman maaliif ree ejensii walii gala kun ejensiin Suudii keessa jiru baay'ee yakkamaadha akkas isin jechuu barbaadaa viidiyoo keessumarratti dhaabaa ma viidiyoo biraatti walitti deemnuti